akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Jaalallee nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree har'a kan laallu jaalala keessatti keessumattuu yeroo ammaa addunyaan dhiirri baay'ee tokko jaalala keessatti jaalallee ofii gowwoomsiti. Dhiirsi niitii ofii ni gowwoomsaa yookaan ammoo waan biraa irratti hojjetan yaadamaa jechuudha. Garuu addunyaa amma keessa jirru kana keessatti dubartoonnis baay'ee jaarsa ofii yookaan ammoo jaalallee ofii yookaan ammoo dhiirsa ofii ni gowwoomsuu jechuudha. Maarree kanumaan wal qabatee dubartiin tokko jaalallee ofii dhiirsa ofii gowwoomsuu isii akkamitti beekuu dandeenya? Abba mana ofii gowwoomsuu ishee dubartiin jaalallee ofii wajjin jiraattu akkan taane sobdee gowwoomsuu isii akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu mallattoo wajjin ilaallaa. Mallattoon kun mallattoo hiccitiiti. Keessumattuu yeroo jaalala keessatti wajjin jiraatanii jaalalleen tokko yeroo dhiira biraa yookaan abbaan mana ofii gowwoomsitu yookaan shawwaddu yookaan ammoo duuba waan biraa irratti dalaydu akka inni irratti hin beekne mallattoo wantoota harkaa qabdu waan isiin gooturraa beekuu dandeenya jechuudha. Mee maal fagootee yeroo jaalallee ofii gowwoomsuu jirtu kana dubartiin tokko akkamitti beekuu danda'a abbaan manaa ishii kan jedhu wajjin ilaallaa. Hanga xumura sagantaa kanaatti akkana wajjin turtan ammumarraa kabajaan isin gaafadha. Maarree hordoftoota koo jaalalleen kan kee yeroo si gowwoomsitu si gowwoomsuu isii wanni nuti ittiin beekuu dandeenyu fakkeenyaaf namni kun yeroo wal jaalatu yeroo waliin haasa'u bilbila qabaachuu danda'a. Yeroo ammaa kan addunyaan irra jirru bilbilli baay'ee barbaachisaa wal quunnamuu fi waliin haasa'uu fi yaada ofii walii dabarsuu fi kanaafuu jaalalleen kan kee kun maal gooti bilbila isii kan yeroo hunda silent irra keetti jechuudha. Sagalee bilbila isii hin dhageettu, notificationin yoo dhufeef hin dhageettu, yoo bilbilaniif hin dhageettu, kophaatti waan kan godhatti jechuudha. Si duratti sagaleen bilbila ishee yookaan ammoo akkaataan isiin bilbila ofiitti qabattu yeroo hunda sagaleen bilbilaa silent irra ta'uun shakkii si keessatti uumu. Ammas akkuma dura jenne yeroo hedduu jaalala keessatti jaalalleewwan walitti dhufeenyi isaanii baay'ee tokko cimaadha. Gad fagaata ta'uu qabaa jechuudha. Haga lubbuu fi walii kennuutti yeroo tokko jaalalleewwan yeroo dhukkubsatan biyya garaagaraa kan keessatti haga kalee ofii baasanii walii kennuu ni danda'u jechuudha. Abbaan manaatii fi manaa jaalalleen lamaan namni wal jaalatu tokko yeroo tokko biraa dhukkubsate haga hunda wal amantaa qabanii jechuudha. Kalee ofii walii baasanii walii kennuu. Garuu jaalalleen tanteetun yeroo sirratti waan si gowwoomsaa ka jiraattu taate bilbila ishii kan hunda paaswoordii jijjiiraa ooltii. Baankii isii maallaqa isiin keessa qabdu beeytu waan isii kan si dhoksiti jechuudha. Keessumattuu bilbila paaspoortii bilbila isii guutumaa guututti jijjiirti jechuudha. Biraa ammoo osuma wajjin teettanii haasoftanu maqaa nama biraatiin si waamti. Fakkeenyaaf maquma kee kana dogongorteeti maqaa dhiira biraa yookaan ammoo maqaa namatiin beeynee biraatiin si waamti jechuudha. Bakka kanatti wayii jira jechuudha. Yeroo isiin akkas gootu shakkuu qabdaa jechuudha. Yeroo hedduu jaalala keessatti jaalalleewwan yeroo wajjin jiraatanii yeroo fuudha feerumaa wajjin jiraatanii walitti dhufeenya miiraa cimaa qabaachuu danda'anii jechuudha. Garuu haa ta'u jaalalleen tanteetun yeroo si gowwoomsaa ka jiraattu taate si'ii kan akka abbaa mana ofii yookaan ammoo nama wajjin jiraatanii tokko osoo hin taane akka hiriyyaa akka namuma kamiittu si lakkoofti jechuudha. Gocha siirraa beeytaa jechuudha. Kabiraa ammoo ofirratti xiyyeeffatte eegumsa addaa ofii gootii yeroo baatu uf jijjiirtii uf dhiixii huccuu jijjiiratti uf qulqulleessitii nama biraatiif akkasiin uf qopheessaa jirtu siif galaa jechuudha. Yookaan ammoo qophii wayii deemaa yookaan bakka akkasii deemaa bakka akkanaa deemaa jetteeti waan wayii akkasiin godhachaa jirtu ni hubattaa jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoo addaa ofii kenniti jechuudha. Kabiraa ammoo miidiyaa hawaasaa kana hedduutti fayyadamti. Messengerii, TikTokii, Snapchatii, WhatsAppii, Imo kana guutumaa guututti
Control goote jirti garuu ati waan kana hin beektu jechuudha. Akkamitti akka itti fayyadamtu passwordii isii yeroo bilbilaniif kan hunda silent irra keetti jechuudha. Bilbilli isii kun yeroo hunda busy ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kaatee biraa bakka yoo ka deemtu taate yeroo ati bilbiltuuf bilbilli isii busy dha. Argachuu hin dandeettu si jalaan kaaftu yookaan ammoo erga ati bilbilteen booda deebitee si bilbiltii jechuudha. Kanaafuu jaalalleen kan kee bilbila ofii irratti akkasitti xiyyeeffannaan wanni wayii tokko jiraachuu isaa shakkuu qabdaa jechuudha. Kabira ammoo waan si wajjin gootu irratti yeroo hedduu gammachuu akka hin qabne sitti himtii jechuudha. Maaliifini yeroo hedduu waan agartee ati gootu fi rakkin agartee xixiqqaa man keessatti ta'u fakkeenyaaf namni tokko niitiif dhiirsa ta'e yookaan ammoo jaalallee wanta yoo wajjin jiraatu rakkin uumamuu ni danda'a garuu isii waan hundarratti waan ati gootuuf hundarratti gammachuu hin qabdu amalli isii kun daqiiqaan yoo inni jijjiiramu agartaa jechuudha. Kabira ammoo akka nama balleessee tokkotti itti dhagahamaa jechuudha. Yeroo sibirteettuu waan gaarii tokko yoo ati gootellee isiin ammoo akka nama waan dogongora tokko ati dalaydee yookaan ammoo akka waan nama waan wayii tokko godhuu jirtu uf shakkitii jechuudha. Si wajjin firii taatee yookaan ammoo mataa qulqulluun sammuu qulqulluun hin taphattu jechuudha. Kabira ammoo inni kun baay'ee tokko barbaachisaa irratti illee beekuu qabda. Akka waan agartee atini isi gowwoomsaa jiru tokko gootetti shakkitii jechuudha. Akka waan agartee isi gowwoomsaa jirtu tokko silaaltetti si shakkitii jechuudha. Shakkii kana hedduu sirratti umtii yookaan ammoo akkatini isi gowwoomsaa jirtu goote si himattii jechuudha. Ufuma akkasi gowwoomsitu kana akka agartee atini isi gowwoomsaa jirtu akkati waan hin taane isirratti dalagaa jirtu akkati isi shawwadaa jirtu gootetti si himattii si yakkitii. Haala kanaan sammuu isii jeexiti sillee jeexii jechuudha. Kun maaliif jeequmsi isii keessatti yookaan akkasitti si keessatti illee uumti jechuudha. Kanaafuu bilbilli isii yeroo hunda saayilentii irra keewwattee paaswoordii jijjiirattee nama biraa bilbilaan maqaa nama biraati yoo si waamtee ammoo akka friendiitti akka jaalalleessi yookaan ammoo akka abbaa warraassi osoo hin taane akka hiriyyaatti yookaan silaaltu taatee ofirra xiyyeeffattee huccuu yookaan jijjiiratu taatee bilbilli isii yeroo hunda biizii ka jedhu yoo taatee asii wajjin gammachuu kan qabne yookaan ta'u taatee akka agartee nama balleessee tokko akka nama agartee yakka dalagee tokkotti of lakkooftu taatee yeroo hunda ka'aatiin agartee si himattu taatee ati sittuun akkana godhuu jira jettee si himattu. Ammoo kophaa ofii kun baay'ee tokko barbaachisaa. Kophaa ofii yeroo dabarsuu feeti jechuudha. Si wajjin osoo hin taane kophumuu fi yeroo dabarsuu barbaaddi jechuudha. Walumaa galatti namni kun si gowwoomsaa jira jechuudha. Wajjin galtanii man tokko keessa wajjin ka jiraattan taanaan jaalalleen tun guutuumaa guututti 100% si gowwoomsaa akkasiin jirtu beeytati. Of eeggannoo cimaa ofii godhuu qabdaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa irraa waa baay'ee akka barattan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayik gochuun dagatinaa. Ammoo namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoowwan bakka kamiifuun arganne ka waa'ee jaalala irratti xiyyeeffatan asii argattu. Ammoo viidiyoo lamaan kan yoo ilaalini laalaa viidiyoo ammisinii baatu kana hanga qophii biraatiin wal agarutti ispoonsara keenya aadaa jaa'u baay'ee galatoofannaa yeroo gaarii.